ashama harka fuune ilmaan oromoo kan biyyoottan garaagaraa teessanii karaa fuula yuutuuba chaayinaala oromiyaa ONS daawwachuutti jirtan gama tiiktokaatiin dandama jaalalaati gama feesbuukaatiin ammoo rooba ahmadi kan isin biraan ga'u sagantaa teenya hanga dhumatti nu faana ta'u. Mee waan miciyyoon caaltuun amaan jette tana dhaggeeffadhaa obboleeyyan keenya. Mee wooma tana qofa dhaggeeffadhaa haa waliin daawwannu. Viidiyoon tun waggaa takka dura kan waraabamtee gara tiiktokaatiin gallakkifamte. Mee daawwadhaa obboleeyyan kee mee viidiyoo tana daawwadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya namoonni afaan Oromoo dhageessan hundi keessan viidiyoo tiitan obsaan hanga dhumaa dhaggeeffadhaati dhaamsa atattamaa hundi keessan biraan akka geessan asumaan jaalalaaf kabajaan isin gaafachuun barbaada. Dhimmi kun dhimma ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaa Jiizaan keessa jiraniiti. Ijoolleen tun ijoollee 47 osoo taariba deemaa jiranii dallaallonni qabee hojii seeraan alaa akkasuma hashiisha waan adda addaa irratti fe'anii osoo deemaa jiranii mootummaan qabamanii mootummaan yeroo qabamanitti mootummaan biyya sanii waan sirratti arga kanatti maayet maamannoo manni amaaraa jiru sana agartee isaantu itti fayyadamu jechuudha. Kanaaf ijoollee tanaaf sagalee akka taatan murtee du'aa nama 47 irra murteessaniiti. Sanneen keessaa nama 2 qalanii jiranii qalanii ajjeesanii jiran nama 45tu jira. Ijoolleen tun mana hidhaa keessaa barreeffama maqaa isaanii ganda isaanii naannawa kam akka ta'e hunda isaanii naa erganii jiranii. Tokko tokkoon maqaa yaamee isin dhageessisuun hin danda'a. Namoonni ijoolleen tun hanga akaakiyyee hundatti haa maqaan as keessa jiru yoo wal beeytan tarii namoonni isin beeytan yoo jiraatan namni tokko abbaa wal fakkaachuu danda'a garuu akaakiyyee waliin fakkaatu dhaggeeffattanii sagalee akka taataniif asumaan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Kanneen keessaa ijoolleen Jimmaa nama 6, Harargeen Bahaa nama 9, Harargeen Lixaa nama 7, Arsiin Lixaa nama 7, Arsiin Bahaa nama 6, Baalee nama 5. Okay, dhimmichi dhimma atattamaati jaanii sagalee nutaa yaa ilmaan Oromoodha jechaa jiran sagaleen isaan jaanisi waan biraatii miti nuti ilmaan qabna jireenya keenya jijjiiruuf biyyaa baane sagaleen isin nutaatan murtee du'aa osoo hin taane haa nu hidhanii hidhatti haa nu jijjiiramu mootummatti nu iyyaadha yaanni isaanii. Kanaaf namoonni isin beeytan tarii as keessa jiraachuu danda'a yaa Oromootiya sagalee walii haa taanu dhimma kana facaasati hundi keessan akka dandeessanii fi haala dandeessan haala sagalee paawara walirra qabdaniin ijoollee tanaa sagalee taa jechuun barbaada. Namoonni tarii maqaa beeytan gandaa wajjin beeytan dhaggeeffadhaati akka addaan baafattanii gandatti himus dandeessan ijoollee tanaaf du'aayii maatiin isaanii akka godhan akkasuma waan mootummaan godhuu danda'u iyyatanii hamaaf waan barbaachisaa taanan hiriirallee maan baane hiriira nagayaa bahuun waa badiin qabdu mootummatti akka iyyatan dhaggeeffadhaa shir walii godhaa isin jechuun barbaada. Okay, hundi isaanii maqaan as jira. Hanga ijoollee Amaaraa ga'utti jechuudha. Okay, Kadir Abrahim Qaanqoojaa, Abdulaziz Ahmad Habib, Ali Abdallah Ahmad Ibrahim, Hazim Ahmad. Qophiin teenya qophii bashannanaati. Qophii bashannana teenya eegalee jira. Nuti adda daawwadhaa isiniin jenna. Dhaloota akkanaa kana faana dhaloonni kun silaa dhaloota baratee biyya ijaaru abdii boonu jennee eegganna. Sooshaal miidiyaan kun eega dhufe keessattuu eega teektaaf atileetiin teektaaf jedhamu kun dhufe addunyaa kanarratti dhaloota wallaalaa oomishaa jira. Hiyyummaa babal'isaa sadeen isaa gararraasee taa'u afaan arabaan beeku jechuun jira. Mee haa waliin daawwannu. Yaa Rabbi gadi nu sattare. يلا صورة ميزي يا مرة الرازي دي مرة انت دوران بيا سندي تنفك فيديو إنما مليون لما مليون سدوانا كلا وجا سدس سجل درجة سوغا فا دكتور سلين كايو سينو سافريديا
هنا هذا هنا ايوه دلق. كده Kunis alga tara kun. garuu doktoras liyamma laal mee laal viidiyoo san jala gabbiiti laal isinin jenna ammallee qophiin teenya qophiin bashannanaa هنا itti fufee jira kan isin daawwachaa jirtan oromiyaa ONS هذا subscribe gochuun hin dagatina Qalam yaadii dibi. kan isin biraan gaafatan roobaa hawwii ammallee qophiin teenya qophiin bashannanaa itti fuftee jirti kun nu faana tura. اسمع هذا شيل كده Nandi bini zubidi ya Ega, kopinti kana makasi amalle video ini hawalin dawan jaalattoota fi hordoftoota keenyaa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaadha isiniin jenna. Qopheessaan qophichaa ana Rooba Ahmadii kan isin daawwachuutti jirtan ammoo Oromiyaa ONS gama tiktokaatiin dhandhama jaalalaati gama feesbuukaatiin Rooba Ahmad kan isin biraan ga'uuta. Qophiin teenya asumarratti kan goola buutaa haga qophii sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.